Akkam jirtu hordoftoota keenya viidiyoo kutaa nuti hin deemne jira jechuudha. Kutaa darbe keessatti faayilota kan akkamittiin akka kireetu goonu ilaallee turre jechuudha. Faayilota HTML fi CSS jechuudha. Amma immoo koodiiwwan beesikii kan HTML barreessuu jalqabna jechuudha. Kanaaf kallattiiwwan gara barnoota keenyatti yeroo gallu koodiiwwan HTML elementii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf P element kan jedhu kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Paragraaf kan jedhuuf bakka buute jechuudha. Paragraaf jechuudha. Wanti kun amma fakkaan suuraan goone biraawuzarii keenya irratti paragraafii nuuf agarsiisa jechuudha. Kanaaf elementii kana koodii kana akka jiru maal jennee waamna? Elementii tokko jennee waamna jechuudha. Elementiin tokko wantoota sadii irraa uumama jechuudha. Inni tokkoffaan maalidha? Opening taagidha jechuudha. Akka argitan jalqaba irratti P kan jettu kun jirti jechuudha. Ishee kana opening tag jennee waamna jechuudha. Inni lammataa closing tagidha jechuudha. Akka argitan closing tag kan jedhu dhumarra erga barreeffama barreessanii dhumarra jirti jechuudha. Opening tagii fi closing tagiin garaagarummaan isaanii maalidha? Yoo argitan jalqabaa P jedheetu bifa kanaan qofa cufamee jira jechuudha. Inni lammataa garuu akka argitan bakka kanatti muraa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo hunda kan irraanfachuu hin qabne closing tagii keenya irratti muraa irraanfachuu hin qabne jechuudha. Inni kan biraan kan elementii jalatti ramarru kan biraan kontentiidha jechuudha. Yeroo kamiyyuu opening tagii fi closing tagii gidduu maaltu jira jechuudha? Kontentii jira jechuudha yookaan teekstii nuyi barreessuu barbaanne sana jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta kana raangoon ilaalla jechuudha. Warri laayif sarvarii qabdan laayif sarvarii keessan bakka kana dhuftaniitu jalqabsiisu jechuudha. Warri bilbilaan hojjetanis bakkuma viidiyoo isiniif qopheessan jira. Viidiyoo irraa akkamittiin akka raan godhamu jira. Isa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf raangoon jechuudha. Akka argitan kan asitti mul'ate maalidha? Kontentii keenya qofadha jechuudha. Wal bira siinii kan asirratti mul'atutti. Akka argitan bakka kanatti koodiiwwan opening tagii fi closing tagiin keenya hin mul'anne jechuudha. Kan mul'atu yeroo hunda isaa kamidha jechuudha? Isa gidduutti argamu yookaan kontentii keenya yookaan teekstii keenya mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf asitti paragraaf kan jedhu kana jijjiiruu danda'a. Neem jechuu danda'a jechuudha. Yeroon seef hin godhu seef gaafa godheen asii refresh gootu jechuudha. Bifa kanaan jijjiirama jechuudha. Kanaaf koodiiwwan barreessan yeroo hunda bifa kanadha. Yeroo hunda isiniin hin jedhu koodiiwwan closing tagii hin qabne jiru. Isaan immoo maalidha kan jedhan wal faana ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf elementiin akkamitti akka banamu erga ilaaltanii warreen beezik ta'an immoo maalidha kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. HTML keessatti koodiiwwan warreen beezik jedhanu inni tokkoffaan maalidha? HTML elementiidha jechuudha. Akka argitan open godheera asitti close godheera jechuudha. Elementiin kun root element kan jennu jechuudha. Yookaan hundee faayila HTML keenya yookaan koodii HTML keenyadha jechuudha. Koodiiwwan HTML barreessuun hundumtuu kan keessatti barraa'u jechuudha. Garuu seef gooneetu as dhufni gaafa refresh goonu akka argitan homaan fidu jechuudha. Sababni isaa HTML dha jechuudha. Yeroo kamiyyuu kan asirratti nuuf mul'atu teekstii keenya yookaan kontentii isaadha malee elementiin keenyi asirratti mul'atu jechuudha. Just biraawuzarii keenyaan reed ta'ee yookaan dubbifamee ta'a jechuudha. HTML kana keessatti elementiiwwan lama dabaluu dandeenya jechuudha. Elementiiwwan lamni bakka kanatti galuu danda'an maalidha? Inni tokko heediidha jechuudha. Heediin bifa kanaan galuu danda'a. Heedii bantanii heedii cuftanii immoo itti aansuudhaan immoo boodii kan jedhu jechuudha. Bifa kanaan galchuu dandeessu jechuudha. Akka argitan HTML kan jedhu elementii keessatti elementii barreessaa irra jechuudha. Kanaaf elementiin HTML jedhu kuni elementiiwwan lama of keessaa qaba jechuudha yeroo hundayyuu jechuudha. Inni tokko maalidha? Heediidha. Inni tokko boodiidha jechuudha. Kanaaf heedii fi boodiin kun maalidha kan jedhu amma isinitti hima jechuudha. Boodii kan jedhu kun wanti nuun boodii jedhu kana keessatti barreessuun kun bakka kamitti mul'ata jechuudha. Bakka waan adii kana jechuudha. Boodii kan ilaaltu wanta adii kana irratti mul'ata jechuudha. Wanti nuyi as keessatti barreessinu kamiyyuu jechuudha. Wanti nuyi heedii kan jedhu kana irratti barreessinu immoo bakka kanatti mul'ata jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma heedii keessatti taayitilii barreessuu dandeenya. Sirra akkasuma qabu booda
salphaatti ilaalla waan ta'eef waa'ee taayitil kan jedhu asitti barreessinu. So fakkeenyaaf taayitiliin keenyi HTML koorsaa jennu. So bakka kanatti maal akka jedhu ilaalaa jalqaba. Lakkoofsa jira. Seef gaafa goone refresh gaafa goone garuu ilaalaa gara teekstii kanatti jijjiirameera jechuudha. So kanaaf head kan jedhu kuni wantoonni head keessatti barreessinu warreen as jiran kana affect godha jechuudha. Kana malees immoo warreen akka meta tag jedhaman gara boodaatti yeroo advaansii deemnu kanneen wal faana ilaallu jirru isaan as keessatti barreessan jechuudha. Boodii kana keessatti immoo koodiiwwan biraa warreen kaan immoo boodii kana keessatti barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf amma paaraagiraafii ta'uu danda'a. Seef goonitu akka argartan kun barreeffamadha kan jedhu wanta nuti asirratti barreessinu kamiyyuu immoo boodii kanarratti nuuf dhufa jechuudha. Kanaaf garaagarummaan heeddii fi boodii kanadha jechuudha. Inni kan biraan inni kun sameenidha. Kanumaanis hojjechuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo koodiin jalqaba irratti galuun ni jira jechuudha. Inni immoo maalidha? Dook taayip kan jennu jechuudha. Kanadha jechuudha. Kana dirqama qubee guddaa gochuun qabdanii HTML keessatti qubee xiqqaas qubee guddaas fayyadamuu dandeessu rakkoon qabu. Garuu elementii warreen kaan osoo qubee xiqqaa fayyadamtan gaariidha jechuudha. Akka barreeffama faana wal isin jalaa rukunnee fi garuu rakkoon qabu guddaa fayyadamtan rakkoon qabu. Just akkasiin dogoggorsiniif maal jechuudha. So dook taayip kan jennu kun maalidha? Jalqaba faayilichi faayila HTML ta'uusaa biraawuzarii keenyatti hima. Sana booddee immoo HTML sun varjiinii isaatti nuuf hima jechuudha. HTML gosa adda addaa jira. HTML4 jira. XHTML kan jennus jira. So HTML kun garuu HTML5 ta'uusaa kan biraawuzarii keenyatti himnu koodii kanaanidha jechuudha. So HTML varjiinii 5 maaf barbaadna jettanii gara boodaatti ilaaluu dandeenya. Elementoonni tokko tokko HTML1 warra duratti irratti kan hin hojjenne jiru jechuudha. Kan HTML5 irratti qofa hojjetan jechuudha. So kun jiraachuu fi dhabuunsaa maal miidhaa kan jedhu gara boodaatti advaansii yeroo isaa adeemtan ilaaltu jira. Ammaaf garuu kana qabadhaa deemaa jechuudha. So warreen beezikii jedhaman warreen kanadha jechuudha. Amma maloota salphaatiin kanneen kana barreessuu dandeessan ilaalaa deemna jechuudha. So kana hundasaa balleessa jechuudha. Yoo Visual Studio fayyadamaa jirtu ta'e warreen amma barreessa kan hunda takkaatti barreessuudhaaf maal fayyadamtu jechuudha. Mallattoo raajeffannoo barreessaniitu taab kan jettu jirti. Taabii kana tuqxu jechuudha. Sana booddee koodiiwwan beezikii HTML bifa kanaan ofuma isaa isiniif barreessa jechuudha. Kanarraa isin koodii keessan barreessuu jalqabdu jechuudha. So Visual Studio fayyadamaa jirtu yeroo hundattuu mala kana fayyadamtan gaariidha jechuudha. Baay'ee yeroo isin qusata jechuudha. Yoo Treeviditii aappii isaan isiniif erge sana fayyadamaa jirtu ta'es bifa kanaanis fayyadamuu dandeessu. Kanaaf immoo jala koodiiwwan jala jiran irraati HTML snippet kan jettu tokko jirti. Viidiyoo irratti isinitti agarsiisan ture jechuudha. Viidiyoo koorsaa yeroo isin hojjedha jechuudha akka itti fayyadamtanii HTML snippet kan jettu sana tuqxaniitu kanuma jechuudha akka isiniif fidu gochuu dandeessu jechuudha. Karaa salphaa kanaaf yeroo faayila HTML haaraa bantan tokko tokkoon barreessuurra kana fayyadamtanii beezikii isaa akkatti barreeffattanii darbuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu yeroon HTML faayila biraan banu mallattoo raajeffannoo godhe kanan godha jechuudha. So yeroo naaf qusata jechuudha. Taayitilii isaa immoo dookumentii jedha akka argartan seevisoon godhe seef godhen osoo rifreeshii godhe akka jarreessan dookumentii jedha. Taayitilii isaa nan jijjiira jechuudha. Kanaaf taayitilii isaa maal godha HTML koorsiin jira jechuudha. So HTML koorsii jedha jechuudha. Bifa kanaan kireet gochuu dandeessu jechuudha.